Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 6ffaa kutaa 7ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti jalqaba irratti waa'ee fakkaattii leensii goobatiin ilaalamuu ni ilaalla jechuudha. Image formation by convex lens. Lammaffaa irratti waa'ee fakkaattii leensii golbaatiin uumamullee kan ilaalu ta'a jechuudha. Image formation by concave lens. Dhuma irratti akkuma daawwitii lens formula akkuma mirror formula jennee formula daawwitii ilaalle lens formula kan jedhamullee ni jira ni ilaalle jechuudha. Akkasuma dandeettii fakkaattii guddisuu fi xiqqeessuu lensiiwwan illee sirriitti ilaalla jechuudha. Innis lens formula and magnification kan jedhu hunda isaa ilaalla jechuudha. Maarree isinis chaanalichaaf keessumaa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii immoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabu akkasumas anaanis na jajjabeessaa isiniin jecha amma kallattumaan qabiyyee keenyaarraa haa jalqabnu. Image formation by convex lens. Fakkaattiiwwan leensiiwwan goophaatiin uumaman haa ilaallu. Lenses form images by refracting light. Egaa leensonni imeejii kan uumaman ifa dabsanii dabarsuudhaani jechuudha. Kun sirriitti beekamaadha. So depending on the position of an object, the properties of an image formed by a convex lens can be various. Egaa iddoo itti argama objektii tokko irratti fakkaattiin leensii goophaatiin uumamu garagara amalli isaa maal ta'uu danda'a jechuudha garagara ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti ilaaltan amma fakkaattiin kun objektiin kun iddoo garagaraa jechuudha. Object at infinity, object beyond 2f, object at 2f, object at f, between f and 2f, between o and f. Isaan kana hundaafuu fakkaattii garagaraa ilaalla tokko tokkoon haa ilaallu. The first one is properties of an image that is formed by convex lens for an object at infinity. Egaa wantoota fageenya baay'ee fagoo irratti jiru fakkeenyaaf kan aduu fi leensii goophaa silaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Wantoota baay'ee fagaatee jiru wayitiif propertiin isaa yookiin immoo amalli isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. The image is formed at the focus f2 of the opposite side of the lens. Egaa imeejiin kan uumamu sararoonni maaliif wantoota fagoodha yoo ta'e sararoonni yookiin immoo xiyyoonni fi wantoota kanarraa dhufan hundi isaanii parallel principal axis ta'anii leensii kana rukutu waan ta'eef sararoonni kun hundi isaanii immoo focal point kanarratti wal ga'u waan ta'eef imeejiin iddoo kanatti yookiin immoo f2 kanarratti uumamaa jechuudha. Isa kanaan f1 yoo jenne isa kanaan f2 yoo jenne f2 kanarratti uumamaa jechuudha. Maaltu imeejiin keenya jechuudha. The image is real and inverted or upside down. Egaa imeejiin keenya maalidha jechuudha yookiin fakkaattiin keenya fakkaattii dhugoodha jechuudha. Garuu maalidha gombifamaadha yookiin immoo gadi kan garagalee ta'a jechuudha. Fakkaattii dhugoodha iskiriin irratti mul'isuu dandeenya jechuudha. Garuu maalidha akkasumas immoo sararoota dabanii darban qabatamaadhaan kan uumame dhugoo jedhama jechuudha. Kan yaadatiin kan hin taane iskiriin irratti mul'achuu kan danda'u garuu gadi gombifamaa ta'a jechuudha. The size of the image is highly diminished, maybe point sized. Egaa fakkaattiin keenya hambisaa baay'ee xiqqaata tarii hamma tuqaatti illee gadi bu'uu danda'a jechuudha. The second one is properties of an image that is formed by a convex lens for an object beyond 2f1. Egaa sila fagoo irratti ilaalla jechuudha. Amma as siqneet yoo objektiin tokko 2f irra xiqqoo duubatti siqee yookiin immoo isa duuba jiraattu f1 gara kanan gara bitaarraan kan jiran waan jennee fudhannu gara mirgaatiin kan jiran 2 jennee fudhannu maal fakkaata fakkaattiin kun kan jedhu ilaalla jechuudha. The image is formed between 2f and f2 on the opposite side of the lens. Egaa imeejiin kan uumamu iddoo kamitti jechuudha 2f2 dhuma jechuudha. Inni kunis 2f2 fi f1 isa kam jechuudha kanaa fi kana gidduutti kan uumamudha jechuudha. Fakkaattiin garamitti uumama jechuudha in the opposite side of the lens between 2f2 and f2 gidduu kana keessatti kan uumamu ta'a jechuudha. The image is real and inverted again. Egaa imeejiin inni kunis ammas maal ta'a jechuudha fakkaattii dhugoodha jechuudha. Garuu ammas maalidha gadi gombifamaadha yookiin immoo gadi kan garagareedha jechuudha. Akkuma argitan fakkaattiin kun dhugoodha iskiriin irratti mul'achuu danda'a yookiin immoo xiyyoota dabanii darban kan dhugaadhaan yookiin immoo qabatamaadhaan uumame waan ta'eef riiliidha jechuudha gadi gombifamaadha. The image is diminished compared to the object. Yemmuu imeejii kana wantoo wajjin wal madaallu hammisaa maal ta'a jechuudha gadi bu'anii xiqqaataa jechuudha. Kun wantoon amma kana gaa ishiin kun immoo xiqqoo xiqqaatteetti jechuudha. The other is properties of an image that is formed by a convex lens for an object at 2f1. Yommuu amma itti siqaa deemaa jirra jechuudha leensii keenyatti yommuu objektiin keenya 2f1 irra jiraate yoo kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa xiyyootuma keessan eessaan darbu kan jedhu sana beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyi kun paraalii ta'ee
principal axis dha parallel ta'e dhaqee lensii kana kan rukutu kuni maal keessa deebi'a focusii keessa deebi'ee bifa kanaan dhufa jechuudha. Ammas inni immoo optical center keessa darbu kun kallattumaan darba. Iddoon isaan wal qunnaman kun fakkaattiin asitti uumama jechuudha. So 2F1 keessa wantoota 2F1 irra jiruuf fakkaattiin isaa 2F2 irratti uumama jechuudha. Focal point faallaa gara mirgaatiin jiru keessatti maal ta'a jechuudha uumama jechuudha. The image is also formed at 2F2 on the opposite side of the lens. Gara faallaa xii keessa dhufee kanaatiin ammas 2F dhuma irratti uumama jechuudha. Imaging keessanis the image is real and inverted or upside down. Ammas imaging keessan dhugoodha garuu ammas maalidha gombifamaadha jechuudha. What about this size? The height of the image is the same as that of the object, so it is same sized image. Egaa dheeriin yookiin immoo hammi fakkaattii fi objektii wal qixa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a jechuudha. Hammi isaa dheeriin isaa maal ta'a jechuudha wal qixa ta'a jechuudha. Objektiin 2F waan irratti uumame yookiin immoo focal point gara mirgaatiin yookiin immoo bitaatti uumame gara faallaatiin immoo image uumamaa dheeriin isaanii immoo wal qixa ta'a jechuudha. The other is properties of an image that is formed by a convex lens for an object between F1 and 2F1. Amma immoo objektiin keenya sila 2F irra jennee amma immoo between 2F1 fi F1 gidduu kana yoo jiraate yoo eessatti uumama amma sarartuma keessan diroo godhattu jechuudha. Paralleliin kuni F garanaa kana keessa akka darbu ni beektu kan optical keessa dhufu ammas optical center keessa kan dhufu hin beektu iddoo sararoonni kun lamaanitti wal qunnamanitti fakkaattiin keessan ni uumama amaloota isaa immoo kanumarraa ofuma keessanii himuu dandeessu jechuudha. So the image is formed beyond 2F2. Egaa imaging keessan eessatti uumame jechuudha duuba 2F2 irratti kan uumamedha jechuudha. On the opposite side of the lens. Faallaa gama kanaan hoo gallakkisne imaging keessan kan uumamu gara kanaan akka ta'e sirriitti beekuu qabdu jechuudha. The image is real and inverted or upside down. Egaa imaging dhugoodha akkasuma maalidha jechuudha gombifamaadha jechuudha. Imaging keessan dhugoo gombifamaadha kun akkuma argitan sarroota dabanii darban qabatamaadhaan kan uumamudha. Garuu maalidha gombifamaadha jechuudha. Egaa size isaa akkuma argitan it is larger than that of the object or it is magnified. Ni guddata jechuudha. Hammi isaa maal ta'a jechuudha kan guddateedha jechuudha. The other is properties of an image that is formed by a convex lens for an object at F1. Objectiin keessan immoo F1 irratti yoo argame yoo maal ta'a kan jedhu san ilaaltu jechuudha. So parallelii gallakkistuu center keessa kan darbu gallakkistuu egaa inni kun F1 keessa darba inni kun straightii darba. Baay'ee fagaatu jechuudha wal qaxxaamuruudhaaf sararoonni kun yeroo dheeraa isaanitti fudhata jechuudha. So kun maal nutti agarsiisa? The image is formed at infinity. Eessatti uumama jechuudha? Baay'ee fagaateet uumama jechuudha. Baay'ee fagaateet uumama yookiin immoo sararoonni kun wal qaxxaamuruudhaaf fageenya dheeraa erga deemaniin booda kan uumamudha. Gara faallaa xiyyiifaa ittiin dhufeetiin kan uumamu ta'a jechuudha. The image is real. Imagine ammas realidha. Screen irratti agarsiisuu dandeenya yookiin immoo sararoota qabatamaa wal qaxxaamuran kanaan uumama waan ta'eef jechuudha. Ammas garuu inverted gadi gombifamaa ta'a jechuudha. The image is highly enlarged. Egaa hammi isaa yookiin immoo dheerinni fakkaattii keessanii baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Or is much larger than the object. Kan objectii irra baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Egaa adadumatti siqaa dhufne guddachaa dhufe jechuudha. The other is, and the last one is properties of an image that is formed by a convex lens for an object between optical center and F1. Egaa amma immoo wanta handhuura optikaalaa fi fookasii tokkoffaa kana gidduu jiru fakkeenya wantoo kanaa jechuudha akkamitti uumama yookiin imeejiin isaa eessatti uumama kan jedhu ilaalla jechuudha. Kun isa xumuraati. So sarara parallelii ta'ee darbu gallakkistuu ammasii F1 kana keessa darba deebisan immoo ammas sarara maalii gallakkistuu sarara optical center keessa kutee darbu gallakkistuu sararoonni kun walirraa fagaataa deemu jechuudha. Gonkuma wal qaxxaamuruu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu imeejiin keessan kan uumamu iddoo sararoonni kun yoo duubatti extend gootan iddoo isaan itti wal qunnamuu danda'an yaadaan imeejiin keessan asitti uumamaa jechuudha. Kanarraa kaatanii amalli imeejii kanaallee kan warra kaanirraa adda ta'a jechuudha. So the image is formed beyond 2F1 on the same side of the lenses as the object. Egaa imeejiin keessan kan uumamu amma 2F1 irra ta'a jechuudha. Beyond 2F1 duuba yookiin immoo 2F1 bira darbeet uumamaa jechuudha. Uumamaa jechuudha. Egaa imeejiiwwan silaa eessatti uumamaa turanii
xiyyoota gara kanaan hoo galakkisne faallaa kanatti uumamaa tura. Inni kun immoo saayidiidhuma xiyyi dhaqeen kun xiyyoonni gara kanaan dhaqanii imeejinis kutaadhuma kana keessatti kan uumamu ta'a jechuudha. Image is virtual and erect or upright. Egaa imeejiin keessa yookiin fakkaatiin keessa maal ta'a jechuudha? Kan yaadaa ta'a jechuudha. Akkasumallee ol dhaabbataadha jechuudha. Erect jechuun ol dhaabbata. Kan silaa olaaltan hundi isaanii maal turanii amma ammatti kan laalaa turre riilii turanii inverted kan ta'an yookiin gadi gombifamaa turan. Inni kun garuu virtualidha. Xiyya yaadaatiin uumame jechuudha. Yaadaan sararoota kana duubatti extend gooneetu uumame waan ta'eef imeejii maaliiti jechuudha? Yaadaati yookiin immoo fakkaatti yaadooti jechuudha. Garuu ol dhaabbataadha jechuudha. Ol dhaabbataadha. Saayiziin isaa akkuma argitan enlarged ni guddata jechuudha. Saayiziin isaa ni guddata jechuudha. So bifa kanaan xiyyoonni kun garamitti deemu kan jedhu kana yoo beektan yookiin immoo ray diagraamii kana exactly kaasuu ni dandeessu taanaan fakkaatti kana hunda isaanii iddoo kanatti uumamettanii sammuutti qabachuuf hin dhiphattanii jechuudha. Ufuma keessanii kaafattaniit iddoo fakkaatti keessanii lafa keewuu dandeessu jechuudha. So gabatee kana keessatti immoo iddoo tokkotti cuunfamee kaa'ameera jechuudha. Yoo barbaaddan kitaaba keessan irras jira. Isa kanas immoo yoo feetan screenshot godhachuu dandeessu jechuudha. The other is image formation by a concave lens. Amma immoo fakkaatti leensii golbaadhaan uumamu laallaa jechuudha. A concave lens will always give a virtual, erect and a diminished image irrespective of the position of the object. Egaa concave lens yookiin immoo leensiin golbaan immoo yeroo hunda fakkaatti yaaduu ol dhaabbataa kan ta'e garuu hammisaa kan xiqqaa ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Poozishiniin objektii keenya iddoo barbaade haa ta'u jechuudha. Kun kutaa kanarratti amma objektii fageenya irra jiruufis maal ta'e jechuudha. Asirratti uumame naannoo kanatti uumame jechuudha. Isa kanaafis imeejii wanta as jiru kanaafis jechuudha. Walumaa galatti imeejiin fakkaattiin keessan yaaduu ta'a. Kunoonni kun fakkaattiin iddoo kanatti uumame waan ta'eef isa kanaaf immoo fakkaattiin naannoo kanatti uumama. Kanaafuu isa kanaafis maal ta'a jechuudha? Iddoo kanatti uumama. Fakkaattiin naannoo kanatti uumama. So inni kunis yaadoodha. Ni xiqqaata. Ol qajeeladha jechuudha. Kun walii galaati garuu kutaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Properties of an image that is formed by a concave lens for an object at infinity. Wanti tokko fageenya dheerarra yoo jiraate fageenya dheeradha jechuun sararoonni paralaalii ta'anii dhufu jechuudha. Principal axis jechuudha. So sararra principal axisdhaaf paralaalii ta'ee dhufe hundi isaa immoo erga dabee darbeen booda iddoon inni irraa ka'e fakkaatu kun focal point akka ta'u ilaallerraa iddoo kanatti uumama jechuudha. So the image is formed at the focus or f1 of the concave lens on the same side of the lens as the object jechuudha. So objectii garuma objectiin jiru san irratti fakkaattiin keessan asitti uumama jechuudha. The image is virtual and erect upright. Egaa fakkaattiin keessan akkuma sila dubbanne kan yaadoo ta'a ol qajeelaa ta'a jechuudha. The image is highly diminished point size. Egaa imeejiin keessan yookiin immoo saayiziin isaa maal ta'a jechuudha. Baay'ee xiqqaa ta'a yookiin immoo hamma tuqaatti illee gadi bu'uu danda'a jechuudha. In second case, properties of an image that is formed by a concave lens for an object between infinity and optical center O. Egaa amma immoo wantoo infinity fi optical center iddoo barbaade jechuudha. Infinity kanaa fi optical center kana gidduu iddoo barbaade wantoon kun yoo jiraate kunoo wantoo kanaa jechuudha. Wantoo iddoo kana jiru kanaaf xiyyoota keessan ammas draw gochuu hin dagattanii jechuudha. So xiyya kana fakkeenyaaf amma paraalaalii ta'e kan dhagu kun eenyu keessa deebi'a? F1 keessa deebi'a. Asiif isa kana immoo gallakkistan isa kana yoo gallakkistan maal ta'a jechuudha? Kallattumaan kutee darba jechuudha. Kallattumaan kutee darba. So iddoo sararoonni kun itti wal qaxxaamuran kanatti yookiin immoo iddoo kanatti imeejiin keessan kan uumamu ta'a jechuudha. Imeejiin keessan iddoo kanatti kan uumamu ta'a jechuudha. Yookiin immoo sarara biraa focal point kana kan tuqu erga gallakkistanii booda paraalaalii kan ta'u kaastanii iddoo inni irraa waan ka'u fakkaatuun uumuu dandeessu jechuudha. Isin maal dabalachuu dandeessu iddoo kanatti? Asirraa kaastuu xiyya asirraan dhufee focal point garanattis lama qaba akka jenneerra. Iddoo sanatti xiyya garasitti qajeelu yommuu kaastan erga as ga'een booda straight ta'e dabaa jira. So iddoo inni waan irraa ka'e fakkaatu suni iddoo kanatti wal qaxxaamuru iddoo sanatti fakkaattiin keessan ni uumama jechuudha. The image is virtual and erect upright. Imeejiin ammas kan yaadooti ol qajeeladha jechuudha. So imeejiin fakkeenyaaf iddoo kanatti kan uumamte yoo jenne ol qajeeladha maalidha jechuudha? Virtual yookiin immoo fakkaattii yaadoodha sararoota yaadatiin kan uumamedha jechuudha. The image is diminished. Egaa imeejiin keenya hammisaa yookiin dheerinni isaa gadi kan bu'edha jechuudha. So walumaa galatti immoo gabatee kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Screenshot godhachuu dandeessu. Kitaaba keessan irras jira jechuudha. The other is lens formula and magnification. Egaa akkuma daawwitootaaf ilaalle leensotaafis formulaas ilaaluu dandeenya, magnificationis ilaaluu dandeenya jechuudha. In optics, the lens formula relates the distance of an object
that represented by a small v and the distance of an object u and the focal length of the lens. Ega lens formulaan maal walitti firoomsa jechuudha. Hariiroo fageenya fakkaattii fageenya wantu akkasumas immoo dheerina fokaalii gidduu jiru kan ibsuudha jechuudha. So it is applicable to both convex or converging and concave or diverging lenses. Ega formulaan kun leensota lachiifuu convexivis concavevis maalidha jechuudha. Hojiirra ooluu kan danda'udha yookiin immoo sirrii kan ta'edha jechuudha. The lens formula is given by 1 over v plus 1 over u is equals to 1 over f, which means 1 over image distance plus 1 over object distance is equals to 1 over focal length of the lens dha jechuudha. So fageenyi kun kunooti objectiin keessa iddoo kana yoo jiraate fageenya objectii kanaa fi optical center kana gidduu jiru yookiin immoo hamma iddoo kanaatti jiru kun maal jedhama? Amma lensii kanaatti yookiin immoo amma poolii lensii kanaatti jiru maal jedhama? Object distance jennaan jechuudha. Fakkaattiin keessan immoo uumamee fakkeenya fakkaattiin keessan as jira yoo ta'e fageenyi asii fi as gidduu jiru image distance jennaani. Egaa optical center dhaa fi xiyya fuulleffannaa gidduu yookiin immoo tuqaa fuulleffannaa gidduu fageenya jiru immoo focal length jennaan jechuudha. The magnification of a lens is defined as the ratio of the height of an image that's represented by h prime to the height of an object represented by h. Ega magnification kan jennuun immoo m is equals to h prime over h dha. H prime in height of an image dha. H in immoo dheerina yookiin immoo hojjaa maaliiti jechuudha? Hojjaa objectii keessaniiti jechuudha. So formula kanaan argattu magnification keessanis jechuudha. It can also be expressed in terms of image distance and object distance. Ega magnification yoo barbaaddan immoo kanarraas argachuu dandeessu jechuudha. Image distance fi object distance irraas argachuu dandeessu. Isarraa immoo akkamitti argattu? Magnification is equals to negative of image distance over object distance ta'a jechuudha. So sign convention for lenses. Ega sign convention akkuma daawwitootaaf ilaalle lensotaaf illee sirriitti jira jechuudha. So yeroo kam positive ta'a yeroo kam negative ta'a kan jedhu ilaalla jechuudha. So object distance in negative kan ta'u if object is in front of lens or real object. Yoo objectiin keessa fuuldura lensii jiraate yookiin immoo real object yoo ta'e object distance in positive ta'a jechuudha. Negative kan ta'u immoo if object is in back of lens or virtual object yoo ta'e jechuudha. Image location yookiin immoo image distance in immoo positive kan ta'u if image is in back of lens or real image. Yoo imagein duuba maalii ta'e duuba lensii yoo ta'e yookiin immoo real image yoo ta'e positive ta'a jechuudha. If image is in front of lens or virtual image, the sign of the image location or image distance is negative. Image height or h prime is positive if image is upright. Yoo wantoon ol qajeelaa ta'e yoo fakkaattiin ol qajeelaa ta'e maal ta'a jechuudha? Positive ta'a jechuudha. Yoo immoo gombifamaa ta'e negative ta'a jechuudha. Focal length immoo converging lens dhaaf yookiin immoo converging lens isa kam jenne convex lens dhaaf positive dha. Diverging lens yookiin immoo concave lens dhaaf negative dha jechuudha. R1 and R2 egaa center of curvature yookiin immoo radius of curvature in positive kan ta'an if curvature is in back of lenses. Egaa radiusonni kunneen yoo duuba curvature ta'an positive ta'u yoo fuuldura immoo ta'an negative ta'u jechuudha. Isa kana sirriitti adda baafattanii beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenya ilaallee xumurra jechuudha. Example 6.7. A concave lens has focal length of 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens. Egaa kennamoota keenya adda baafannu jechuudha. So focal length in egaa jalqaba lensiin nu kenname concave dha. Lensii concave dha focal length in negative image illee negative maaliif virtual dha waan ta'eef jechuudha. So f is equals to negative 15 cm, v is equals to 10 cm. Maaliif kun fakkaattii yaaduuti waan ta'eef yookiin immoo hunduruma sanatti uumama waan ta'eef jechuudha. Then maal nu gaafate? The required one is magnification keessanii jechuudha. So formula one lensii akkasumas magnification beekuu qabdu jechuudha iddoo kanatti. So magnification is equals to h prime over h or which is equals to negative of v over u dha jechuudha. Then
amma kan nuyi qabnu kana lamaan qofa waan ta'eef jalqaba eenyu barbaaduu qabna jechuudha u barbaaduu qabna jechuudha. So 1 over v is equals to 1 over v plus 1 over u is equals to 1 over f akka ta'e sirriitti beektu jechuudha. So derive goona fi jechuudha 1 over u dhaaf 1 over u is equals to 1 over f minus 1 over v argattu jechuudha. So 1 over u is equals to 1 over negative 15 centimeter. Negative maaliif akka fudhanne isinitti meera concave lens dhaaf focal length negative ta'a waan ta'eef minus of 1 over 10 centimeter. Egaa hir'isuudha formulaan keenya hir'isuun kun formulaa keenya irraa kan dhufedha. Negative inni kun immoo kunoo imagine kun virtual dha waan ta'eef distance isaa negative an fudhanna waan ta'eef jechuudha. So isa kana sirnaan yommuu hojjettan 1 over u is equals to negative of 1 over 15 centimeter plus 1 over 10 centimeter ta'a jechuudha. Isa kana yommuu walitti hidhaatan positive keessantu caala waan ta'eef 5 over 150 centimeter ta'a jechuudha. So 1 over u dha. U yoo ta'u immoo faallaa kanaati jechuudha. 150 hiruu 5 centimeter argattu 30 centimeter jechuudha. Object distance dha jechuudha kuni. So the object should be placed at 30 centimeter in front of the lens. Objectiin keenya eessa taa'uu qaba jechuudha. Gaaffii jalqabaa deebisneerra jechuudha. Eessa taa'uu qaba? Fuuldurarra taa'uu qaba jechuudha. So okay, jalqaba irratti use gaafatamneerra. Okay, object distances gaafatamneerra. So objectiin keenya kan taa'uu qabu 30 centimeter irra jechuudha. 30 centimeter irra taa'uu qaba jechuudha. The other is magnification. Magnification is simply negative of v over u. Image distance over object distance dha jechuudha. So saayinii keessanis ammas dagachuun qabdan formulaa keessan irraa negative qabdu. Egaa v'n kan concave lens maal jenne negative jenneerra negative 10 cm over inni kun positive 30 cm dha. So negative ni yommuu waliin baay'atu positive ta'a 1 over 3 yookiin immoo 1.33 ta'a jechuudha. Egaa kun maal nutti agarsiisa? The magnification produced by the lens is 1 over 3 which means the image is smaller than the object. Egaa tokko gadi waan ta'eef ratioon kun imeejiin kun maal ta'e jechuudha ni xiqqaate yookiin immoo object irra kan xiqqaatu ta'a jechuudha. Example itti aanu 6.8 a 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 cm. The distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Gammas kennamoota keenya akka adda baafanna jechuudha. Here are our givens. H is equals to 2 cm, that is object height, and focal length of convex lens is positive 10 cm. Convex lens is want to be positive at jechuudha. Again, object distance is equals to 15 cm in kun is positive at jechuudha. Egaa objectiin ol qajeeladha positive kan convexity positive kan convexity ammas maal jechuudha positive fuuldurarra jira waan ta'eef jechuudha. Sadan isaanii positive an fudhanna jechuudha. The required one is image distance, image height and magnification. Sadan kanayyuu barbaaduu dandeenya jechuudha formula keenya kan magnification fi lens formula fayyadamne jechuudha. So from lens formula 1 over v plus 1 over u is equals to 1 over f. Egaa isa kanaaf 1 v dhaaf akkuma silaasan derive goona 1 over v is equals to 1 over f minus 1 over u ta'a jechuudha. So 1 over v is equals to 1 over 10 cm positive waan ta'eef positive fudhanna minus inni kunis positive 1 over 15 cm ta'a jechuudha. So 1 over v is equals to egaa kana yommuu walirraa hir'istan jechuudha hawaataa isaa baaftanii 5 over 150 cm ta'a jechuudha. 150 cm ta'a. Then v keessan amma maal ta'a jechuudha 30 cm jechuudha. Egaa kuni positive ta'e faallaa objectii uumamuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Great. The image is formed at the other side of the lens and real. Egaa imeejiin keessan dhugoodha akkasuma faallaa objectiitti kan uumamu ta'a jechuudha. Magnification is equals to h prime over h, which means negative of v over u. Kan lamaan keessaa tokko qabaatan lachuu sirruma wal fakkaataa dhufa jechuudha. So h prime is equals to negative of hv over u jechuudha. So isa kamiif baru amma nuyi h prime dha jechuudha jalqaba irratti argachuu kan barbaanne. So m kana dhiistanii gama kana kan jiran criss cross yoo walii gootan formula kana argattu jechuudha. So h prime is equals to 2 cm times 30 cm over 15 cm dha jechuudha. So 60 hiruu 15ti. Egaa negative ni as jirti negative 4 cm dha jechuudha. H prime keessan kun amma hojjaa maaliiti jechuudha hojjaa fakkaatti keessaniiti jechuudha. So the last one is magnification. Magnification is equals to h prime over h. So kan barbaadan yoo barbaadan immoo negative of
V over U lachuun ni ta'a jechuudha. So negative 4 H prime keessan negative 4 centimeter kun asitti arganne H keenya asitti 2 centimeter nu kenname negative 2 centimeter dha jechuudha. Negative of V over U dhanis hojjettan isuma kana negative 2 centimeter argachuu qabdu jechuudha. The image is inverted and magnified. Egaa negative ni maal nutti agarsiisti? Imaging keessan gombifamaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Garuu ratioon isaa lakkoofsa tuqaa miti ammala 0 tuqaa wayisoo ta'eeti imaging xiqqaachuu isinitti agarsiisa. Amma kun tuqaa negative lama malee tokko oli waan ta'eef magnified dha jechuudha. Ratioon jara kana lamaanii tokko ol yoo ta'e negative asa ta'u positive asa ta'u inni maal nutti agarsiisa? Negative ni positive ni imaging keessan ol qajeelaa fi gadi gombifamaa ta'uu isinitti agarsiisa. Yoo ratioon kun tokko ol ta'e yeroo hunda imaging keessan guddachuu isaa beekuu qabdu jechuudha. Negative ni kuni hamma guddina image osoo hin ta'in ol qajeeladha moo gadi qajeeladha kan jedhu qofa isinitti agarsiisti jechuudha. Great. Okay, kutaa har'aatiif kan isiniif qopheesse amma ammatti kan laallee fakkaata ture jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammatti channel kana subscribe godhiin jirtu taanaan maaliif durii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas aanaalee na jajjabeessaa akkasumas PDF fi viidiyoo kana yoo barbaaddan chaanaalii telegiraamii description box keessa isiniif hanqa achi jala dhaqaatii check godhadhaa. Amma ammatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isinan jaalladha. Bye.